Masa promosi. Promosi. Wai Rabbi jai. Wannan abi tana wajen foto nu kasa. Zabida shasha kun wasinu waca jirti gartani. Kabajamtoota daawwattoota suur-sagalee kanaan daawwachaa kan jirtan kun bishaan haramayaa waggoota dheeraadhaaf seenaa dheeraa qabatee uummata baha Oromiyaadhaaf beeksisaa kan ittiin ture. Ammaan tan immoo gidduutti waggoota muraasaaf goggogee raasuu fi rifaatuu hedduu uummata Oromooti warra seenaa bishaaniitiin boonnu kana nu goggogsuudhaaf kan yaade. Wanni sun amma hafee amma bishaan kun waggaa dheeraa booda nu deebi'ee bishaan ajaa'ibaa kan halluun isaa miidhagaa allattiiwwan adaadiif miidhagoon kunniin halluu magariisa kanaan marfamanii kan jiran kun bishaan haramayaa kan magaalaa haramayaa cinaatti argamudha. Daawwattoota, turistoota, diiyaaspooraa biyya keessa biyya alaati warra yuuroodha. Doolaaran maallaqaa waan kana daawwachuu barbaadaniif kunoo karaan banaadhaa ittiin jenna. Zabida shasha nuran Sirfiti aramaya dimna akka wal kabacha qilleensa fudanna ja'ani dura abbootiin teenya gaafa wallisan san haramayaan seenaa sirba kana duujideeti yaa bishaan haramaya irra deemte madda maaliin burqine maaliif irraa wayda nuti suumaaf ganne harkaan teetu nu soora yooni jaansi miillanne jechuu turanii miti akkasii kun egaa bishaan irraa sirbamu bishaan haramayaati. San qofaa miti maati jabboowwan jedhise haramaya isi biraa fagaadhee numaan dhufa gaafaan yeroo kadhee Cilee bishaan buutee tahee nafuu maan obsa amma guyyaan dhufuu jee beekta daakiyyeen bishaan irraa tun illee hin hafne sirba san keessatti tuqee jira san qofaa miti halluu daawwee maal jetti halluu daawwee deem shirri haramaya deemna doonii yaabbannee wajjin bashannanaa jenne jettee jirti hayyee gagaa weellistoonni hedduun kan sirbanii daawwattoonni hedduun kan irraa booharan kan ittiin gammadan michooman taate bishaan haramayaa keessattuu daakuu qaba. Hayyee wanni taatu hin jiru